Ashamaa akkam jirtu guyyaadhaa kana grade 9 mathematics unity jalqabaa keessaa mata duree real number kan jedhu wajjin ilaalla. Hanga xumuraatti na faana bu'uudhaan hordofaa. Real number kan jedhu hiika isaa kennuutti osoo hin seeniin dura seekshiniilee as dura ilaalle lameen keessatti waa'ee raashinaalitii fi irraashinaalitii ilaallee turre jechuudha. Raashinaaliin maalidha jennee deesimaaliin dhaabbataa fi deesimaaliin itti fufaan raashinaaliidha jennee turre jechuudha. Raashinaaliin lakkoofsa bifa a over b'tiin barreeffamuudha. Deesimaaliin itti fufaas ta'e akkasuma deesimaaliin dhaabbataan sababa bifa a over b'tiin barreeffamuu danda'uuf lakkoofsa raashinaalitii jennee turre jechuudha. Akkasuma seekshiniitti aanu keessatti maal ilaalle irraashinaal nambarii ilaalle. Irraashinaal nambarii lakkoofsa akkamiiti jennee deesimaalii itti fufaas kan hin taane deesimaalii dhaabbataas kan hin taane irraashinaal nambariidha jennee jechuudha. Akkasuma square root jalatti lakkoofsi perfectiidhaan hin baane kan akka square root of 2, square root of 5 kunniin illee irraashinaal nambarii jennee turre jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun cube rootis yoo ta'e jechuudha. Kan perfect cube root hin taane jechuunis kan achi jalaa bahuu hin dandeenye jechuudha. Maalidha jennee turre irraashinaal nambarii jennee turre. Kanaafuu waa'ee irraashinaalii fi irraashinaalii bal'inaa yeroo dabre keessa ilaallee turre jechuudha. Har'a immoo real nambarii yommuu ilaallu real nambar jechuun maal jechuudha? Isaan lameen kan of keessa qabatu jechuunis raashinaal nambarii akkasuma irraashinaal nambariis kan of keessa qabatu real nambarii jennaani jechuudha. Kanarraa maal hubannaa? Real nambarii lakkoofsa baay'ee bal'aa ta'uu isaati jechuudha. Raashinaaliis kan of keessa qabatu akkasuma irraashinaaliis kan of keessa qabatu. Akkuma yeroo dabre ilaalle raashinaaliin lakkoofsa lakkaawwii naachuraal nambarii hool nambarii fi intijeriis of keessa qabata jennee jirra. Raashinaal nambariin jechuudha. Akkasuma real nambariin kun immoo raashinaaliis of keessa qabata akkasuma irraashinaaliis of keessa qabata jechuudha. Qabxiin biraa maa inni it can be shown that every decimal number be it rational or irrational can be associated with unique point on the number line. Lakkoofsi deesimaalii kamiyyuu raashinaaliis haa ta'u irraashinaalii maal ta'uu danda'an jedhe sarara lakkoofsaa tokko irratti pointii dhaabbataa adda ta'e unique pointii adda ta'e qabaan jedhe. Lakkoofsi deesimaaluu kamiyyuu fudhannee osoo sarara lakkoofsaa irra kenne pointii adda ta'e qabaa jechuudha. Fakkeenyaaf sarara lakkoofsaa tokko kaafnee akka nu galuuf ilaalluuti. Lakkoofsa deesimaalii tokko raashinaalis haa ta'u irraashinaalii nuun jedhee jira. Irraashinaalii immoo akkamitti akka sarara lakkoofsaa irra ibsinu viidiyoo dabre keessatti ilaallee jirra jechuudha. Kan isaa kan raashinaalii irraa xiqqoo adda jechuudha. Irraashinaalii sarara lakkoofsaa irratti ibsuun. Kanaafuu maal nuun jedha asitti lakkoofsi deesimaalii kamiyyuu sarara lakkoofsaa irratti unique pointii yookiin pointii adda ta'e qabaa nuun jedha. Fakkeenyaaf 1.5 sarara lakkoofsaa bitaa irraa gara mirgaa akkasuma mirga irraa gara bitaas itti fufaa jechuudha. 1 2 3 itti fufaasi. Haa ta'u malee 1 fi 2 jidduu lakkoofsa baay'ee ta'antu jira jechuudha. Pointii adda addaatti jidduu kanatti argama. San keessaa 1.5 isa tokko jechuudha. Takka 1.5 jechuun walakkaa 1 fi 2tti kan argamu 1.5. Kana qofaa miti lakkoofsi baay'ee lakkoofni bira ga'uun ulfaataa ta'e lakkoofsa baay'ee tokkotu argamaa jechuudha. Kanaafuu pointiin kamiyyuu sarara lakkoofsaa irratti gabaabinaan maal nuun jedhaas biratti pointiin kamiyyuu sarara lakkoofsaa irratti deesimaal nambariin kamiyyuu sarara lakkoofsaa irratti pointii adda ta'e qabaa nuun jedha. Pointii kamiyyuu fudhannee osoo ilaalle jidduu kanaan pointii kamiyyuu fudhannee osoo ilaalle lakkoofsa deesimaalii adda ta'e wayii qabaa jechuudha. Fakkeenyaaf 0 fi 1 jidduutti maal ta'uu danda'a? Duwwaa tuqaa 5, duwwaa tuqaa 2, duwwaa tuqaa 7 lakkoofsa baay'ee ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu deesimaal nambariin kamiyyuu sarara lakkoofsaa irratti tuqaa adda ta'e qabaa nuun jedha jechuudha. Itti aansee immoo kan laallu
real number kan jenne kana hiika isaa immoo yommuu ilaallu a number is called real number. Lakkoofsi tokko real numberii jedhama jedha yoo maal ta'e if and only if it is either rational number or an irrational number. Akkuma reefu jenne yoo maal ta'e qofa real numberii jennaani yoo rationalii ta'e yookiin immoo yoo irrationalii ta'e. Lakkoofsi tokko rationalii yoo ta'es real numberii jedhama, akkasuma yoo irrational numberii ta'e illee real numberii jedhama jechuudha. Akkasuma the set of real numberiin kun qubee maaliitiin bakka buufna? Qubee r-tiin bakka buufna nun jedha. Denoted by r guddoodhaan bakka buufama jechuudha. Can be described as union the set of rational number and irrational number. Bifa tuutaatiin yommuu ibsin immoo r equals to x all x such that x is a rational number or an irrational number jechuudha. Isuma hiika asii gubbaa jenne kana bifa tuutaatiin yommuu ibsinuudha jechuudha. The set of real number and its subset are shown in the adjacent diagram. Diagramii kana keessatti jechuudha. Tuuta real number yommuu ibsu haala kanaan kaa'ee jechuudha. Fakkeenyaaf as biratti yommuu ilaallu akkuma dura jenne rationalii fi irrationalii of keessaa qaba jennee jirra. Rationaliin immoo akkuma reefu tuquudhaaf yaale integeriis of keessa qabata, whole numberii of keessa qabata, akkasuma natural numberiis of keessa qabata jechuudha. Natural numberiis of keessa qabata. Fakkeenyonni isaa immoo deesimaalota haala kanaan ta'an, deesimaalii dhaabbataa keessaa, deesimaalii itti fufaa keessaa haala kanaan fakkeenya isaa fudhachuuf yaale jechuudha. Bifa irra baatiin kan barreeffamu negatiivas ta'uu danda'a, positive ta'uu danda'a. Isa kanneen hundaan maal jennaani? Rational number jennaan jechuudha. Irrational numberis haaluma reefu jenneen square root of 2 pi fa'a jechuudha. Valuun pi 3.1 something akkasidha itti fufa jechuudha. Inni kunis irrational numberidha jechuudha. Fakkeenyonni kunniin irrational numberidha. Kanaaf real numberiin gabaabinumatti maa inni lakkoofsa rationalii yookiin lakkoofsa irrationalii yoo ta'e lakkoofsi sun maal jennaani? Real numberidha jennaan jechuudha. Since all numbers can be located on the number line, the number line can be used to compare and order all real numbers. Amma immoo kan laallu maa inni real numberii kana wal dorgomsiisuudha jechuudha. Irra xiqqaadhaa fi irra guddaa fayyadamuudhaan xiqqaarraa gara guddaa yookiin guddaarraa gara xiqqaatti teessisuudhaan haala kamii wal dorgomsiisna kan jedhu laallaa jechuudha. Jalqaba irratti kaalkuleetara fayyadamnee wal dorgomsiisuu ni dandeenya. Akkasuma maatimaatikalii aljebrikaalii jechuudha fayyadamuudhaanis wal dorgomsiisuun ni danda'ama. Maal jedhaa? Lakkoofsi kamiyyuu sarara lakkoofsaa irratti ibsamuu ni danda'a jennee jira. Akkuma reefu ilaalle deesimaal nambariin kamiyyuu sarara lakkoofsaa irratti ibsamuu ni danda'a. Kanaafuu erga sararri lakkoofsaa irratti ibsamuu danda'e isa gara mirgaatti jiruu fi gara bitaatti jiru ilaallee rileeshinii isaanii jidduu jiru himuu sababa dandeenyuuf wal dorgomsiisuun ni danda'ama nun jedha. Fakkeenyaaf using the number line you can tell that sarara lakkoofsaa fayyadamuudhaan maal jechuu ni dandeenya? -3 is less than 0. -3 0 dhaa gadi jedha jechuudha. -3, -2, -1 kan jedhu kun 0 dhaa gadi jedha. Asii achi xiqqaataa deema sababa ta'eef jechuudha. Tuun square root of tuun maalidhaa gadi? 2 dhaa gadi nun jedhe. Square root of tuun lakkoofsa deesimaalii baay'ee xiqqaa ta'e wayii nuuf dhufa. Kanaafuu 2 gadi jechuudha. Haala kanaan kaalkuleetara fayyadamnee yommuu wal dorgomsiisnu fakkeenyaaf lakkoofsa asiin nuuf kenname kana yommuu ilaallu 5/6 0.8 fi square root of 3/2 kan yommuu ilaallu jalqaba irratti maal goonaa? Gara deesimaalii deebisnaa jechuudha.
isa kana gara deesimaalitti deebisuun akkanatti ilaalanii gara deesimaalitti deebisuun ulfaataa ta'uu danda'a. Kanaafuu maal fayyadamna? Kaalkuleetara fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf 5/6 kan jedhu kana yommuu gara deesimaalitti deebisnu isa kana ta'a jechuudha. Duwwaa tuqaa 833 jedhaa kan itti fufu kana ta'a. Square root of 3/2 kanas maal fayyadamuudhaan? Kaalkuleetara fayyadamuudhaan akkuma jalqaba jenne kaalkuleetara fayyadamna. Yommuu kaalkuleetara fayyadamnee deebisnu duwwaa tuqaa 866 kan jedhu kana nuuf dhufe jechuudha. Inni kun immoo jalqabayyuu bifa deesimaaliitiin jira. Deebisuun hin barbaachisu. Kanaafuu wal dorgomsiisuu qofa nuuf hafe jechuudha. Duwwaan tuqaa 8 leezaan 0.833 kan jedhu kanaa gadi akkasuma leezaan 0.86602 kan jedhu itti fufu kanaa gadi nuun jedha. Haala kanaan wal dorgomsiisna jechuudha. Jalqaba gara deesimaalitti deebisna. Gara deesimaalii erga deebisne immoo guddaarraa gara xiqqaa yookiin xiqqaarraa gara guddaa tartiibessuun baay'ee tokko salphaadha jechuudha. However, there are algebraic method akkuma jalqaba isiniin jedhe mathematically mala algebraa fayyadamuudhaan wal dorgomsiisuus ni dandeenya nun jedha. Comparing and ordering real numbers real numberii kana wal bira qabnee wal dorgomsiisuu ni dandeenya nun jedha. Here are two important properties. Property baay'ee barbaachisoo ta'an kan mala algebraa kana fayyadamuudhaaf nu gargaaran lameen tokkotu jira jechuudha. Inni jalqabaa trichotomy property kan jennu kanaadha. Inni maal nun jedha? Real numberiin lakkoofsi real numberii a fi b jedhamu tokko yoo jiraate one and only one of the following is true. Isaan asiin gadii kana keessaa inni tokko qofatu turuudhaan nun jedha. Lakkoofsi a fi b jedhamu tokko yoo jiraate yookaan aan baadhaa gadi ta'a yookaan immoo aan baadhaa wal qixa ta'a yookiin immoo aan greater than b yookiin b'dhaa ol ta'a nun jedha. Lakkoofsa kamuu fudhannee yoo ilaalle yookaan tokkotu wal caalaa yookaan wal qixa ta'a jechuudha gabaabumatti. Propertiin inni lammaffaa transitive property kan jedhudha. Inni kun immoo maal jedhaa? Real numberii a, b fi c lakkoofsa a fi b, c jedhamu tokko qabaanne if a is less than b and b is less than c then a is less than c nun jedha. Aan baadhaa gadi yoo ta'e baan immoo caadhaa gadi yoo ta'e aan maaliidhaa gadi jechuudha karaa biraatiin cdhaa gadi nun jedha jechuudha. Property kanneen lamaan irratti hundaa'uudhaan immoo property biraa uumuu ni dandeenya jechuudha. Third property sadaffaa uumuu ni danda'ama. Innis trichotomy property fi transitive property kan irratti hundaa'uudhaan jechuudha. For any two non-negative real numbers a and b, real numberii a fi b jedhamu tokko yoo qabaanne nun jedha a squarein less than b square yoo ta'e a is less than b dha jechuudha. Isa kanarra dhaabbachuudhaan kan lakkoofsa wal dorgomsiisu akkamitti akka ta'e fakkeenya irratti yommuu ilaallu baay'ee tokko salphaa ta'a jechuudha. You can use this property to compare two numbers without using calculator. Lakkoofsa lama property kana fayyadamuudhaan wal dorgomsiisuu hin dandeenyu without using calculator. Reefu calculator fayyadamaa turre. Amma immoo osoo calculator hin fayyadamin wal dorgomsiisnaa jechuudha. Lakkoofsuma reefu san fudhannee haa ilaallu. For example, let us compare 5/6 and square root of 3/2. Lakkoofsa kana osoo calculator hin fayyadamin gara deesimaalaatti deebisnee wal dorgomsiisuun baay'ee ulfaataadha. Kanaafuu property reefu ilaalle sana a square yoo maal ta'e nun jedha less than b square yoo ta'e maalidha jechuudha? A is less than b yoo a squarein b squareidhaa gadi ta'e n b'dhaa gadi nun jedha. Isa kanarra dhaabbachuudhaan amma yommuu wal dorgomsiisnu jalqaba square gochuu qabna. Maaliif square root qaba jechuudha lakkoofsi kun.
square root kana irraa barreessuudhaaf maal goona? Square goona jechuudha. Kanaafuu lakkoofsa kana yommuu square goon 5/6 yommuu square goon 56/36 nu dhufa jechuudha. Akkasuma square root of 3/2 kana yommuu square goon asitti square rootiin kun squareidhaan hin baddi. Kanaafuu 3tu nuuf hafa jechuudha. Waamsisaan immoo 2 jira. 2 yommuu square goon 4 ta'a jechuudha. 3/4 argannee jira. Haa ta'u malee 3/4 fi 25/36 kun waamsisaan isaanii waliin fakkaatu. Wal dorgomsiisuudhaaf akka nuuf salphatuuf maal goona? Waamsisaa isaanii wal fakkeessinaa jechuudha. Yommuu waamsisaa isaanii wal fakkeessinu 3/4 kana 9 baay'ifne 27/36 kan jedhu arganna. Sana booda lameenuu waamsisaan isaanii 36 dha jechuudha. Maal wal dorgomsiisna? Waamsisaan isaanii wal fakkaataadha. Waamamaa wal dorgomsiisna. Waamamaan 25 fi 27 kamtu caala? 27. Ka 27 nuuf dhufe kun immoo maa inni? Square root of 3/2 kana ta'uu dagachuu hin qabnu jechuudha. Sana booda since 5/6 square less than square root of 3/2 kanatu caala jennee jirra. Ka 27 kun ka 27 immoo square root of 3/2 dha. Kanaafuu 5/6 square less than square root of 3/2 dha. Kanaafuu property lee furaalessan irratti hundaa'uudhaan maal jechuu dandeenya? 5/6 is less than square root of 3/2 jechuu ni dandeenya jechuudha. Lakkoofsota real numberii wal dorgomsiisuun kana fakkaata jechuudha. Itti aansee immoo kan laallu exercise 1.4 dha jechuudha. Gaafii jalqabarra jiru kana yommuu laallu compare the numbers A and B using simple less than or greater than mallattoo irra guddaatii fi irra xiqqaa kana fayyadamuudhaan A fi B irratti kan nuuf kennaman kana jechuudha. Wal dorgomsiisinu jedha. Kanaafuu A irra kan jiru yommuu laallu jalqabarratti B irra kan jiru kan 0.6 jedha. Kan itti fufu kun baarii sababa gubbaarraa qabuuf itti fufa jechuudha. Kan itti fufu kana maal goona? Gara fractionitti deebisna jechuudha. Kana gochuudhaaf formulas fayyadamuu dandeettu. Haa ta'u malee kun mala salphaadhaan maal gochuu dandeenya? Lakkoofsaaf jiru kana fudhannee waamsisaa isaa immoo 9 gochuu ni dandeenya jechuudha. Yommuu formulas fayyadamu isuma nuuf dhufa sababa ta'eef. Kanaafuu B irra kan jiru kun yommuu gara fractionii deebisnu 0.6 jedha. Kan itti fufu kun maalidhaa wal qixa? 6/9 dha wal qixa jechuudha. Kun formii fractionii isaati. Kanaafuu isa irratti hundaa'uudhaan erga gara fractioniitti deebisnee wal dorgomsiisuudhaaf ni yaalla jechuudha. A irra kan jiru maal jedha? Square root of 6/4. B irratti immoo yommuu gara fractionii deebi'u 6/9 jennee jirra. 6/9 lakkoofsa kana mala reefu laallisan yookiin property reefu laallisan irratti hundaa'uudhaan square goonee sana booda lakkoofsa kamtu guddaa akka ta'e murteessuu hin dandeenya jechuudha. Maaliif isa square rootii jala jiru kana osoo calculator fayyadamin wal dorgomsiisuun ni ulfaata sababa ta'eef. Garuu calculatoras fayyadamtanii gara deesimaalitti erga deebistanii booda sana boodas wal dorgomsiisuu hin dandeettu jechuudha. Ammaaf immoo maal gochuu dandeenya? Isaan kanneen lamaanuu square gochuu dandeenya. Yommuu square goonu square rootii kana irraa balleessaa jirra jechuudha. Isa kanas square goona. Yommuu kana square goonu square rootiin square tanaan ni baddi. Kanaafuu 6/4 immoo yommuu square goonu maal ta'a? 16 ta'a jechuudha. 6/16. Itti aansee kan ammoo yommuu square goonu 6 square 36/9 square meeqa? 81. As biratti akka nuuf salphatuuf 6/9 kana salphisuu qabna jechuudha. Maaliif lakkoofsa guddaan harkaa dhufa waan ta'eef.
as biratti 6/9 jechuun kuni lamaan meeqa? 3 lamaan hin salphatu. 3 meeqa? 3 2 ta'a jechuudha. 3 2 kun immoo 3 kanaafuu 2/3 kan jedhu arganneerra jechuudha. 2/3 fayyadamne jechuudha bakka 6/9 jenneen kana. Maaliif lakkoofsa salphaadhaan fayyadamuu qabna akka nu jala lakkoofsa guddaan dhufne immoo iskeerii goon kun akkuma jirutti ta'a jechuudha. Kanaafuu isa kana immoo iskeer goon meeqa ta'a? Square root of 6/4 fi 6 bakka 6/9 maal fayyadamne jenneerra immoo salphisnu 2/3 fayyadamne jennee jirra. Kanaafuu isaan kanneen lamaan iskeerii goona jechuudha. Property reefu jenne sana fayyadamuudhaaf isaan kanneen lamaan iskeerii goona. Immoo iskeerii goon as biratti iskeeriin tun iskeer ruutii irraa balleessiti jechuudha. Kanaafuu 6tu jalaa baha. Sana booda yommuu 4 immoo iskeerii goon 16 ta'a jechuudha. Inni kun immoo yommuu 2/3 kana immoo iskeerii goon jechuudha 4/9 ta'a jechuudha. Isa kan salphisuu ni dandeenya. 6/16 kan jedhu kana yommuu lamaan salphisnu meeqa ta'a? 3/ isa jalaas yommuu lamaan salphisnu 8 ta'a jechuudha. Kuni salphachuu hin danda'u. Akkasumatti yommuu fudhan 4/9 kan jedhu arganna jechuudha. Sana booda lakkoofsa lameen kana wal dorgomsiisna jechuudha. Haa ta'u malee ammas waamsisaan isaanii waliin fakkaanne jechuudha. Waamsisaan isaanii sababa waliin fakkaatiniif wal fakkeessuu qabna jechuudha. 3/8 fi 4/9 kana waamsisaa isaanii wal fakkeessuu qabna. Waamsisaa isaanii wal fakkeessuudhaaf hawaxaa isaanii baasuu qabna jechuudha jalqaba. Hawaxaan isaanii yommuu isaan waliin baatan ta'a jechuudha. Kana gochuudhaaf akka jalli yookiin waamsisaan isaa kun maal nu ta'uu barbaanna? 72 nu ta'uu barbaanna. Maaliif LCM isaanii 72. Kanaafuu meeqaan baay'ifna? Isa kanas 9/9 jechuun tokkummaa jijjiiraman fidu. Haa ta'u malee maal nu godha? Yommuu jala kana waliin baay'ifnu wal nu fakkaataa jechuudha. Isa kanas 8/8 dhaan baay'ifna. Yommuu kana isaan lameenuu lakkoofsa wal fakkaataa 72 dhufa jechuudha. Kanaafuu erga jalli wal nu fakkaate karaa salphaadhaan waamamaa isaanii wal dorgomsiisna jechuudha. Kanaafuu 3 times 9 meeqa? 27. 27/8 times 9 72. Inni kun immoo yommuu waliin baay'ifnu 4 times 8 meeqa ta'a? 32 ta'a jechuudha. Inni jalaa kun 8 times 9 dha jechuudha. Kanaafuu yommuu waliin baay'ifnu 72 ta'a jechuudha. Kanaafuu ammoo waamsisaan isaanii wal nu fakkaatee jira. Kana booda isa gubbaa kana wal dorgomsiisna jechuudha. 27 fi 32 kamtu irra caalaa? Kanaafuu ammoo salphumatti 32 greater than 27 yookiin 27 waan ta'eef 32 irra 72 greater than 27/72 yookiin immoo 27/72 less than 32/72 jennaan jechuudha. Haa ta'u malee yommuu foormii jalqabaatti deebisnu 32 irra 72 kan dhufe meeqa kan jedhu yommuu ilaallu 0.6 kana jechuudha. 0.6 kun 32 irra 72 nuuf dhufe. Inni kun immoo 27/72 nuuf dhufe jechuudha. Kanaafuu kamtu caalaa? B'tu caalaa jechuudha. B is greater than A jechuu ni dandeenya yookiin immoo A is less than B jechuu ni dandeenya jechuudha. B irra kan jiru immoo baay'ee salphaadha jechuudha.
lakkoofsa deesimaaliiti. Kanaafuu kamtu guddaa akka ta'e ilaaluu qofa jechuudha. 4dha jechuudha lamaanuu jalqaba irratti. Taansee 3dha lameenuu. Taansee immoo inni kun 7 inni kun immoo 2. Kanaafuu kamtu caala jechuudha. B is greater than A jechuu hin dandeenya yookiin A is less than B jechuu hin dandeenya jechuudha. C irra kan jiru immoo wanti shawwadamuu hin qabne yookiin irraanfachuu hin qabne maa inni negeetiivni asiin jiraachuudha. Yoo negeetiivni jiraate immoo negeetiivni akka poozitiivaa osoo hin taane lakkoofsa xiqqaatu guddaarra caalaa sana booda haala saniin ilaalanii deebisuudha jechuudha. 0.128 fi 0.123 nuuf kenname. Lamaanuu jalqaba irratti 1 jedha. Itti aansee kun 8 kun 3 kamtu caalaa? 3 kana caalaa jechuudha. 8 osoo hin taane 3tu caala. Maaliifi kun negeetiiva waan ta'eef negeetiivatu poozitiiva irra caalaa. Xiqqaatu guddaa irra caala jechuudha yommuu negeetiiva wal dorgomsiisnu. Kanaafuu B'n R ni caala yookiin greater than A jennee haala kanaan deebisuu dandeenya yookiin A is less than B illee jechuu hin dandeenya. Tokkuma jechuudha. Itti aansee lammaffaa irratti maal nuun jedha? State whether each set A up to E given below nuun jedha is closed under each of the following operation. Operationoota afran kana nuuf kennee lakkoofsota gammaa baranne naturally, rationally, real numberii, integerii fi irrationally kanneen kam of keessa qabachuu danda'a yookiin kam jalatti close ta'ee jira kan jedhu adda baasinuun jedha jechuudha. Natural numberii kan jedhu yommuu ilaalu natural numberiin addition of keessa qabachuu hin danda'a jechuudha. Addition akkasuma multiplication of keessa qabachuu hin danda'a. Haa ta'u malee subtraction of keessa qabachuu hin danda'u. Akkasuma divisionis of keessatti qabachuu hin danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf subtraction maaliif closed hin ta'in yookiin of keessatti hin qabatin kan jedhu yommuu ilaalu fakkeenyaaf natural numberii wayii fudhannee ilaallu 5 fi 9 ilaallu fakkeenyaaf. Subtraction jechuun hir'isuudha. 5 fi 9 yommuu walirraa hir'isnu maal ta'a? Negeetiiva nu harkaa dhufa jechuudha. 5 hir'isuu 9 meeqa? Negeetiiva 4. Negeetiivni 4 immoo tuuta lakkoofsa naachuraalii keessatti ni argamaadha gaafiin. Tuutni lakkoofsa naachuraalii meeqarraa jalqabaa? 1 2 3 jedhee kan itti fufu tokkorraa jalqabaa jechuudha. Haa ta'u malee negeetiiv 4 as keessatti hin argamu. Negeetiiv 4 as keessatti hin argamu jechuudha. Kanaafuu inni kun subtraction jalatti close ta'uu hin danda'u kanaaf jennee jechuudha. Akkasuma divisionis of keessa qabachuu hin danda'u. Fakkeenyaaf lakkoofsa tokko osoo lamaaf hirree maal ta'a? 0.5 0.5 as keessa hin jira jennee yommuu ilaallu tuuta lakkoofsa naachuraalii keessa hin jiru. Kanaafuu achi jalatti yookiin divisionii jalattis close ta'uu hin danda'u jechuudha. Birra kan jiru immoo yommuu ilaallu the set of integer nuun jedhu. Integeriin tuutni isaa laalla jalqaba irratti tuutni isaa negeetiivas of keessatti hin qabata. Akkasuma zeeros of keessatti hin qabata. Poozitiivas of keessatti hin qabata. Haa ta'u malee deesimaalii of keessatti akka hin qabanne beekuu qabna jechuudha. Kanaafuu inni kun subtraction of keessa qabachuu hin danda'a. Akkasuma multiplicationis of keessa qabachuu hin danda'a. Akkasuma additionis of keessatti qabachuu hin danda'a. It is closed under addition, subtraction and multiplication but not under division jennaan jechuudha. Divisionii garuu of keessatti qabachuu hin danda'u. Maaliifi lakkoofsa fakkeenyaaf tokko yommuu lamaaf hirru meeqa nuuf dhufee reefu 0.5 dha. 0.5 immoo deesimaaliidha.
Deesimaaliin immoo tuuta lakkoofsa intijarii keessatti hin argamu. Tuutni lakkoofsa intijarii 3 2 asitti itti fufa jechuudha. -1 -2 -3 jedhaa itti fufa jechuudha. Akkasuma 0 1 2 3 jedhaa kan itti fufu kan of keessatti qabata. Tuutni lakkoofsa intijarii jechuudha. Kanaafuu deesimaaliin hin jiru as keessa. Lakkoofsa immoo yommuu walii hirru maal nu jalaa ta'uu danda'a? Deesimaaliin nu harkaa ta'uu danda'a. Kanaafuu diviizhinii jalatti kiloos ta'uu hin danda'u jechuudha. Intigeriin sirra kan jiru immoo yommuu ilaalu the set of rational number. Inni kun immoo adda kan isa godhumaa inni additioniis, subtractioniis akkasuma multiplicationii fi diviizhinii of keessatti ni qabata jechuudha. Diviizhin maaliif akkuma reefu jenne raashinaal nambariin naachuraal nambarii intijarii fi hool nambarii of keessatti qabata jennee jira. Kanaafuu lakkoofsa kamuu yoo walii hirre yoo waliin baay'ifnee fi yoo walii edaan illee kan argannu maa inni lakkoofsa raashinaal nambarii argachuu hin dandeenya jechuudha. Kanaaf raashinaal nambariin isaan hunda jalattu closedha yookiin hundayyuu of keessatti ni hammataa jennaan jechuudha. Inni itti aanu D irra kan jirudha. D irra kan jiru the set of irrational number. Irrational nambariin immoo hundayyuu of keessatti qabachuu hin danda'u jechuudha. Additioniis ta'uu danda'a, subtractionii, multiplicationii, diviizhinii hunda isaaniiyyuu of keessatti hin qabatu. Maaliif lakkoofsa irraashinaal yoo fudhannee yoo walii edaane irraashinaaliis ta'uu danda'a jechuudha. Akkasuma yommuu walirraa hir'isnus irraashinaalii ta'uu danda'a. Yommuu waliin baay'isnus mee fakkeenya muraasa fudhannee haa mirkaneessinu wanta jennu kana jechuudha. Fakkeenyaaf square root of 2 inni irraashinaaliidha. Akkasuma yommuu baay'ifnu jechuudha multiplicationidhaan square root of 2 dhaan yommuu baay'ifnu lameenuu irraashinaal nambariidha. Yommuu waliin baay'ifnu maal ta'a? Square root of 4 yommuu achi jalaa bahu 2. 2 maa inni raashinaal nambariidha jechuudha. Kanaafuu inni kun raashinaal nambariidha malee irraashinaalii ta'uu hin danda'u. Tuuta irraashinaaliin keessa hin jiru jechuudha karaa biraatiin. Yoo tuuta irraashinaalii keessa hin jiraatin wanni kun multiplicationii of keessatti hin hammatu jechuudha yookiin not closed under multiplication. Haaluma kanaan additioniis subtractioniis fudhatanii ilaaluu hin dandeettu. Yommuu walitti daballu raashinaaliin harkaa dhufuu danda'a. Kanaafuu isaan hundayyuu of keessatti hin hammatu jennaan jechuudha. Irra kan jiru yommuu ilaallu immoo isaan hundayyuu of keessatti ni qabata. Additionii, subtractionii, multiplicationii fi diviizhiniis of keessatti ni qabata jechuudha. Diviizhinii yommuu jennu immoo zeeroodhaa yommuu hirru of keessatti hin qabatu jechuudha. Lakkoofsa yommuu zeeroodhaa hirru tokko zeeroodhaa yommuu hirru maal ta'a? Undefined nu harkaa ta'a jechuudha. Lakkoofsa kamuu yommuu zeeroodhaa hirru hiika nu qabaatu. Kanaafuu diviizhinii irratti zeeroodhaa yommuu hirru of keessatti akka hin qabanne beekuu qabna jechuudha. Akkasuma yommuu irraashinaal nambariis yommuu ilaallu jechuudha. Excluded dividing by 0. Zeeroodhaa hiruudhaan of keessatti hin qabatu jechuudha. Lakkoofsa zeeroodhaaf hiruun hiika hin qabaatu sababa ta'eef. Guyyaa har'aatiif kan qabadhee dhufe kana fakkaata. Wanti ifan ta'e yoo jiraate immoo komentii irratti naaf barreessaa. Hanga xumuraatti waan daawwattaniif galatooma. Chaanaala kanaaf maatii ta'uu isin irraanfatina isin jecha nagaan tura.